أبا جنة كانوا جلكبنا أفان مكينيان كتبني السلام عليكم أكم نجارتو المان أرمو بكم جرتني تنجار ربي كيتنا في جراد جا هرمو قبي أفان أرمو وروتهم بيخن حالا غاري تين أكا إسني في قلو على سلباتين إسني كبدي دفجر جتشادا أرمو تاتني أفان أرمو براتشو كبدان أفان أرمو قفصونتاني برنوتي نما فايدا أفان أوتهون دليو براتان غاري كنافو غرو أفان أوفي warroonni carraa biyya keessatti barachuu hin arganne amma garuu biyya alaa warri hajawaala of harkaa qabdan kottaa baradhaa namoota immoo carraa arma dhufuu hin arganneef viidiyoo kana sheer gochuun isaan biraan gahaa haa baratanii har'a kanneen qabadheeru maali warroota afaan arabaa namooti baay'een gaa buleettiiwwan keenya keessaafuu qubee afaan arabaa amma tokko badhaniirani biyya kanatti baay'ee quraawwan qaraaniif huruufa arabaa waan qaraaniif baraniira waan ta'eef huruufa arabaa bukkee kaaheen jira jecha akka isaaniif galuuf warroonni immoo xiqqoota akka qubeen afaan arabaa kun isiniin galle viidiyoo qofaatti isinii hojjedheen jira waan ta'eef viidiyoo isa sana irratti deemtan kun afaan oromoo kutaa tokkoffaadha. Okay. jalqaba maaltu nu barbaachisaa yoo jennu qubeelee babarraahan kana ijaan argaa ijaatti beekuu qabna isaan mataattis qabachuu qabna argaa ijaatti maaliif afaan oromoo haala salphaa ta'een ni dubbistan garuu maal godhuu qabdan jalqaba qubeen kun maal fakkaata jennee ija amma namoota takka dogongora jiru keessaa abbaa caadaa eefaa gaha jedhanii ni dubbisan garuu ijaayyoo ilaalan hin beekan qubeessan akkis ta'uu qabu mataattis qabachuu qabna ija keenyaan illee qubeen maal akka fakkaatu bakkuma fedhetti yoo argu afaan oromootiin yoo beeku sirriitti ni dubbifata baatii ji'a tokko keessatti dubbisachuu ni dandeessanii abshiraas ni jedha yoo sirriitti barattanii kanaafuu amma takka qubeen har'a kutaa tokkoffaa irratti maal barannaa qubeelee afaan oromoo kan akkamitti akka dubbisnu barannaa jecha warroonni arabii baratan bukkee kaaheen jira siniif galaaf jira yaada. Okay, ka jalqaba irra jiru maali aliif nasba'a bukkee ni jira akka aatti qaraana jechaadha yookaan dubbisna afaan arabaa warri beektan baan aliifii wajjin jedhee dhaabbatanii beekta waan ta'eef caan immoo afaan arabaa keessa waan hin jirreef bukkee isiniif hin keenye akka ta'e beekaa isin eenis afaan arabaa keessatti hin qabu waan ta'eef kanaaf an dhiise isin wanti gochuu qabdan yoon jedhe san qalama wahiitiin irra kaa'attan jecha tokko wittiin dubbadhe darbuu qabdan maaliif akkasiis ni gala qalama wahiittis ni godhas inshaallah kanaafuu akka kanatti qubee afaan oromoo haga yaazaatti dubbifanneerraa jecha qubee afaan oromoo dubbifanneerra garuu immoo sammuutti qabachuu qabna argaa ijaatiin qubee kana beekuu qabna qubee kana har'a qubee gurguddaa barannee yerootti aanu qubee xixiqqaanii barannaa jecha kutaa lammaffaarratti maaliif qubeen gurguddaa kun jalqaba maqaa namaa yoo barreessamuu feene yookaan waan tokko barreessuu feene jalqaba barreessina qubeen xixiqqaa immoo baay'ina walakkaatti kabarraa jecha qubee guddaatii fi qubee xixiqqaa adda baafannee barannaa kutaa lammaffaarratti qubee xixiqqaa barattanii jecha akkasuma jecha qubee dachaatu jira dubbachiistuullee adda baafannaa
dubbisuu gaafa eegalluu irratti jechaan. Har'aaf garuu warroonni afaan arabaa beektan bukkee isinii kaa'een jira. Sirriitti irra deddeebitanii barachuu ni dandeessanii jecha.